Nante Sumayyan balaa buuste. Sumayyan balaa buuste. Ani ndaam dhugaa rabbiiti maal jette akka isheen viidiyoo hojjettu eegaan ture. Isumanni jechuudha. Isumanni eerpoortiidha deebi'ee isuma Se'idoon eerpoortiidha akkasittiin deebi'e kana reakshinii ishii fi deebii ishii ilaaluufan ture. Maal jette deebii deebistii jedheen ture. Egaa laaltanitti warri laaltanii balaa buuste kaa sifaxxar beetellee him jette kaasi. Bakka uumamumaan mana asiin qabdu ati. Mana biraa qabda yoo ta'e immoo kottu. Ana Sumayyaa biraa garuu mana hin qabdu. Ani sisimachuuf isin qophoofne. Nagaan sinifaa ta'u kabajamtoota akkam jirtu nagaa keessanii akkam ooltan fayyaa ooltanii oduu galgala kanaa sin dhageessisaa ani ijji koo moo wayyaa galgala kan natti fakkaata. Egaa xinnoo ishee fooyya'eera natti fakkaata. Yaa fooyya'uu baatus hin qaxxilaalan wayi dammoo hin qaxxilaalan itti fufnaa yookaan immoo itti fufnaadha dubbiin. Egaa ani waan an eegedha dhugaa viidiyoo isheen har'aa kun wasaanyedha isheenumaa itti seetanii viidiyoon kun anaaf garaana kuteera haga har'aatti ture kan isa eegaa ture amma ammaatti ture kan isa eegaa ture kun bakka anaaf garaa kona kuteera erguma ijoollee kee yaaddee isheen hafisiin jette si hambistee jette erguma ati murtee mataa kee dhabde itoo ijoollee kee yaaddee eenyuyyuu fiqaadan gaafatu eenyuyyuu barbaadu kaatee dhufta ture itoo ijoolleen kee yaadda ta'eeti. Gara fuulduraattuu ati amma bulchiinsa ayyuutiin na bulchuuf iyyuu jette. Yaada ayyuutiin na bulchitamoo akkamidha? Ijoollee kos yaada ayyuu hara baakii hara niitii lammaffaati ani Sumayyaan hin bulu'ette. Ani hin bulu'ette. Akka abbaa manaatti abbaa manaa akka abbaatti akka abbaatti yoo ta'e malee ana Sumayyaan gidduutti makkas jetteetti masfaraarraa natti rakka. Isheen kun doorsiisadha. Guyyaa lama bichaan sii kennaa jetteen. Guyyaa lama keessatti hin dhuftu taanaan isa ayyuun si doorsiistu miti qoricha dhuguun maal akka ta'e sin agarsiisa. Hojiidha. Si agarsiisa. Bazawan isheen jetteen jedha. Baay'een keessan achi jirtu. Komantii yu barreessee fi dhube uwwedhe kaleessa si iyyaa olee biroo sababii isatti juuda dhukkubeen jedheen sababii kaleessa mataa qabadhee iyyee maraadhee si boo'aa buleetanii elakkatti ijji tokko natti dhiita'ee an akkattan si boo'aa ture ofiin fakkeesseenii ofii qabii mucaa koo naa qabii moo maal jedha Oromoo keetii qabii mucaa koo naa qabii kan jedhu tokko jira ofumatti ilaaleen si boo'ee ijji akkana na diimate isheenis maan ijji gaanaan jettu seetaniirra jenna ijji bakka kaleessa si boo'aan ooleen jedhe. Kanaafuu Sumayyaan har'a baay'ee bun jette gara malee aarteetti bakka ani garaan kutadheerin jira jetteesi ansisi machuufisi qophiin qabusi mana qaba jettees dhufiin yoo mana kan biraa uummatte malee Yaman keessatti jette ati gara boodaayyuu Itoophiyaatti too nagalchite ati bulchiinsa ayyuu jalatti na bulchita marii ayyuu yaada ayyuutiin sababni isaa ati hin murteeffatu ati qorraaxii miti ati murteeffataan ati kutataa miti. Ati kutataa miti silaa ijoollee kee yaadde ijoollee kan jettu kana yaadde eenyuun gaaffiin gaafatu oluma kaatee dhufta tureette. Kan biraa immoo ayyuun mucaa dahee ka'een deemtaa jettee mitiire mucaa tokko ergan dahee deemtaa jettee ni deebiste mitiire achi ijoollee waan qabduuf jetteen achi ijoollee waan qabduufi ijoollee keetiif jettee deemtaa. Kanaafuu ijoollee tokko da'uun qaba jettee mitiire Sumayyaanuu maayitti seetanii isheen amma mucaan daha kan jettee fi akka inni ijoollee isaa saasii irraanfatuufi dubartoonni tokko ijoollee dahanii warra duraa irraanfachiisuudha yaadni isaanii. Kanaafuu isheenis mucaa deessee ijoollee warras akka inni irraanfatu gochuufi yaadni ishee jettee bakka nama kanaatti tureyyuu kanan eegaa ture hamma asitti jechoonni ishee mana na kolbisiisaa ture har'a jechuudha.
waan isheen jejjettu tokko baay'ee nama kolfisiisa. Bakka wudduu baalee faa yeroo wudduu amistee yeroo inni jedhu faa maal jetti dhugaa waaqa waa isheen nama kolfisiistu gidduutti garuu baay'ee aarteetti. Waa'ee mubeessa haasofte as keessatti waa'ee wabii jechuudha. Wabiin duraan akkanan dubbatu amma garuu Eastern deemin jedhee jala muruutti ka'ee garaa kutateera ayyuurraa itti. Ayyuurraa innis garaa kutateera. Aga har'aatti garuu waatu jira ta'a. Amma garuu dubbisaarra haasaasarra akka ilaaletti garaa kutateera waa'ee ayyuu fi maannaa gooti kana booda jedheetu jette. Baay'ee jette isheen har'aa ani kiyaasa keessaan dhiisi jechuun isa isheen akka kan biraa jettee aariidha waan arge dubbatte jechoota sana nadhiise garuu waan isheen jette waa'ee viizaa fa'aa haasoftee Se'idoon hammam akka biyya kana turee fa'aa haasoftee ayyuun shaanxaatti muxxan jettee gogdee shaanxicha maadhiistee fi faan dhufnee shaanxaa sana keessa fa'aa jira waatu ta'a. Shaanxaa sanatti gogdee isheenuu shaanxichu mallee dhiistee fi dhuftuuyyuu jettee isheen yoo amayyuu osoo mucaa deesseeyyuu waan si gadhiistu miti. Mucaa yoo deesseeyyuu isheen si hin gadhiistu. Bakka hamma dhumaatti akkati faana turtu. Waan hundumaa ammati akkati isheedhaa gootu barbaaddi. Na ati ijoollee jette malee ajaja ishiitiin bultaa. Ajaja ayyuutiin jette. Maal jedhu kanaan nama akkattiin itti wajjin dhukkubuutii ammayyaman dhaquun sirriidhattu qilleensi kun galgala kanatti caalchisaa laata yaadde. Qilleensi kun natti caalchisuun isaan oolu amma reefin dhufa waan ta'eef argitan miti. Gana istimaalen gochuun maaliin dhiqachuun qaba jaku. Immoo xabbitaas bitamu sanatti godhu laata bitee faarmaasiidha kilinikiidha. Sanuu ija akkana nama dhukkubu namni yaman dhaqa. Smaal oduma jaalachuudha malee kun jaalala oduu የፍቅር ወሬ እና kabjamtoota kana fakkaata ka haasawaa ani garuu haasawaa ishee baay'ee eegeen ture maaliif dubbii jabduudha waan ta'eef viidiyoon kaleessaa dhugaa dubbachuudhaaf yoo akkuma malee akka dhugaattis yoo ilaalame akka fiilmiittis akka whatever bakka muuvii wayitti yoo ilaalameyyuu wantichi jabaataadha laal jabaataadha dhugaa isin kaleessa namoonni muraasni dhugaa qabdi deemuu qaba ture kutatee deemuu qaba ture warri jedhan jiru. Namoonni kaan immoo ayyuun misirroodha ayyuun mushurraadha akkamitti gatee deema hamma kanaatti warri jedhanis jiru. Yaa namni ayidiyaa garaa qaba akka fedhee akka sammuu isaatti ibsachuu danda'a. Anis akka sammuu kootti ibsadhe kaleessa jechuudha. Maaliif anaa qabii mucaa koo naa qabii kan jedhamu jira. No ofii qabii ofirraa qabii dhamu akkamii jechuun akkuma kan keetitti naa qabii jechuudha. Kanaaf anis of ilaaleen viidiyoo akka sanaa hojjedhe. Isinis akkuma keessanitti yaada mataa keessanii ibsattan. Feeriidha feerno yaada ofii arraba malee bilisaan ibsachuun hin deeggarama. Garuu wanti nama dabbaru arrabsuun inni wallaalummaadha. Dippiloomatikii keessatti dimokiraatikii keessatti namni kamuu yaada mataasaa karaa bilisa ta'een ibsachuu danda'a. Yaada mataasaa jechuudha. Arraba tokko malee maal tokko malee yoo akkas ta'e akkas ta'uu qaba malee akkas hin ta'u jedhee barreessuu qaba malee qabaxxarsitti manaxxarsitti funguritti bunguritti kulkulitti arraba